Hoggansi gandatti gale kun dhugaatti isaan hoggansa gootota. Ummanni keenya ganda isaa keessatti waan isaaf dhufe galee fi socho'ee bahee simatee waajjira yeroo gabaabaatti waajjira sirreessee bakka isaan jiraatan sirreessee karaa qabsiisuuf akkaataan inni itti deeme dhugaatti raajidha. Kun garuu tajaajila guutuu gandicha keessatti mirkaneessuudhaan inisheetivoota barbaadaman gandicha keessatti raawwachiisuudhaan misoomni akka si'oomu gochuudhaan gandi sun akka waa hundaan of danda'u taasisuudhaan hojii qabatamaatti jijjiiramuu qaba. Ganda deemuun keenya qofti jijjiiraman fidu. Deemne maal gochaa jirraadha. Hoggan sadarkaadhaan jiru, aanarra kan jiru, godinarra kan jiru, magaalarra kan jiru, naannoorra kan jiru akkamitti hojjechaa jirraadha. Akkuma kaleessa hogganneetti har'a hoggannoo ta'e badhaadhina fiduu hin dandeenyu. So namni of fooyyessee halkanii guyyaa ofirratti cinqamee waan itti kenname san irratti milkaa'ina maaliin fida jedhee of fooyyessaan deemu taanaan inni hogganaa miti. Hogganaa miti. Ba'aadha. Hogganaa jechuun ummata tokko iddoo tokko kaasee iddoo tokkoon kan ga'u. Qormaata jiru furmaata kan kennu. Dukkana keessatti ifa kan agarsiisu. Karaa kan agarsiisu. Ba'aa ummata isaa kan baatu jechuudha malee ummata irratti ba'aa kan ta'u jechuu miti. So kam ta'aa jirraadha nuyi. Kana hoggansi hundi of laaluu qabu of sakatta'utu irra jiraata. Kanaaf tajaajila irratti sirna cimaa sadarkaatti ijaarree lafa qabsiisuu irratti isaan immoo bu'aa barbaadamu fiduu irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee sadarkaa hundatti namni martuu irratti xiyyeeffatee hojjechuutu irra jiraata. Dhimma du'aaf jireenyaa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolataa obbo Sheetuu Baqqalaa hojiileen kenna tajaajila of danda'uun sadarkaa gandaatti kennamuun sadarkaa magaalaatti hojiileen jiran karooraan akka hojjetaman gargaareera jedhaniiru. Abarraa Tashomaa gabaasa dabalataa qaba. Naannoo Oromiyaatti gurmaa'insi caasaa mootummaa gandaa erga hojiirra oolee rakkoo kenna tajaajilaatiin wal qabatu furuu fi hawaasni itti dhiyeenyaan tajaajila akka argatuuf hojjetamaa jira. Kunis ammoo bu'aalee kan akka hawaasa bal'aatti dhiyaachuu, kenna tajaajilaa fooyyessuu, nagaa waaressuu, haqa waluu fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu dabalateeti. Caasaan haaraan kun gandoota baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa hunda keessatti hojiirra oolaa kan jiru yoo ta'u, jijjiiramoonni kenniinsa tajaajilaa waliin wal qabatanii dhufanis yeroodhaan fooyya'aa jiru. Magaalaa Hoolataa ganda Burqaa Harbuuttis gurmaa'insi caasaa mootummaa gandaa bu'aa qabatamaa fidee jiru wal qabsiisuun turtii gandichatti abbootii dhimmaa tajaajilaman dubbifneen haala achi jiru nuuf kaasaniiru. Jirame gurmaa'ina amma dhufu kun baay'ee dasuma nu hin tajaajilamaa irraa baay'ee simatu gaariidha. Waan bade hin argine amma dhufne fudhannee bakka mucayyoon kennitu hin jirti kaardii fudhannaa kaardii chaappaatti godhanii nu kennu waan baay'ee nu taasisu hin qabu. Itti nu hafuudha waan jijjiirame dhufu erga gurmaa'ina kana baay'eedha kan sirraa kan durerraa waa gaarii sirraa'eera. Tajaajilni argadde tajaajila gaariidha. Mannu fedha baay'ee sin turre daqiiqaa muraasa keessatti jijjiiradheera deemuufani kun waan caafamni haaraa kun egaa shaggaadha. Nus akka fayyadamaa tokkotti itti fayyadamaa jirra irraa gargaaramaa jira waan barbaannu san dhiyeenyaan itti fayyadamaa jirra jechaadha. Tajaajilli argataa jiranis karaa naamusa isaa eeggatee fi si'ataa akka ta'e maamiltoonni turtii FM Finfinnee waliin godhaniin himaniiru. Waan tajaajilamuu barbaannu san tajaajilamaa jirra jechaadha. Ani amman tajaajilametti waan tajaajilame harma gaariidhaan tajaajilamaa naamusumaan jecha tajaajila gaarii argachaa jira. An duris nan beeka waa darbe keessaa darbe keessas kun bare baadiyyaa deemameeyyuu gaariidha. Namni tajaajila argateera ganda gandarra tokkos fudhatee gala. Guyyaa abbootii dhimmaatti yeroo tokko sababa walgeen jira jedhamuun nama deddeebisuun darbee mul'atu sirraa'uu akka qabullee dhaamaniiru. Sa'aatii hojii kana oduuta sa'aatii waltajjibsabaa jira. Abaluun jiru abaluun waamaan sun oduu dhabame sa'aatii hojii sanitti namni
maamilli dhufu tajaajilamee odoo deeme. Maaliif namni hundumtuu kaachoorra jira jiruudhaaf asii fachi kaata jireenya mataa isaatiif asii fachi kaata tajaajila ammoo hoggaa dhufu nama oduu argate asitti. Akkuma mootummaan gaaraa fakkaa'e kanatti isaan illee hojiirra oolchanii too'i hojii kana hojjechuudha. Yeroo tajaajila kennanii yeroo ofii isaaniitti waan wal gamaggaman waan wal sirreessan hoo jiraate immoo sa'aatii isaaniitti fayyadamanii haaluma saniin itti deemudha. Gama kanaan gisee tokko hoggaa dhaqxu nuti guyyaa isaas barreessinee qabachuu baadhu akka kiyyaatti abaluun jiru hoggaa jedhame namni barbaadu sun tajaajila itti barbaadu hin jiru innaan deemuu bichaadha. Kana waan ta'eef san sirreessuudhumaan jedha gama kiyya. Bulchiinsa magaalaa Hoolataatti bulchaan ganda burqaa harbuu obbo Damissee Girmaa sadarkaa gandaatti kenniinsi tajaajilaa erga kennamuu eegalee as tajaajila qulqullina qabu kennuuf carraaqqiin jiru gaarii ta'uu eeranii maamilli guyyoota abbaa dhimmaatti caalmaatti akka tajaajilamuufis hojjetamaa jira jedhan. Gurmaa'insi haaraan kun dhufee humni namaa sadarkaa gandaa jiru bal'atee abbaan dhimma qabatee dhufe sana sadarkaa gandaatti waan tajaajila kennamuu qabu kennuudhaaf yaalii guddaan jira. Tajaajila nuti asitti kennu waraqaan eenyummaa jira. Tajaajilli deeggarsa bishaanii, deeggarsa ibsaa, deeggarsa adda addaati sadarkaa gandaatti kan kennamu. Abbaa qabaachaa abbaan dhimmaa keenya dhufu baay'een waan hunda gara bulchaa qofatu hojjeta jedhamee gara laayinii tokko qofatti dhufa. Iddoo sana dhaqii gaafa jettuun nufuun illee jira. Nu deddeebisu achi dhaqee namni nuun jettu hojimaata waan ta'eef wantoonni akkasii kun nu deddeebistanii wantoonni akkasii kun darbee hin jira. Garuu bu'uuraan waan baay'een sirratee jira amantaa jedhu sanan qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolataa obbo Isheetuu Baqqalaa gama isaaniin gurmaa'insa caasaa mootummaa gandaan kenna tajaajilaa kennamaa jiruun hawaasni dhiyootti akka tajaajilamuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Gurmaa'insa gara gandoota baadiyyaatti isa gad bu'u taasifne san waliin caasansaa dabalee kan dura nama 4 tajaajilu gara nama 6tti ol guddatee akka inni ijaaramuu danda'u. Ijaaramuu qofaa miti hojii guddaa biraan gara bulchiinsa magaalaatti tajaajilaaf namni dhufu achitti fixuun akka isarraa jiraatu keessattuu komiiwwan adda addaa komii rakkoolee bulchiinsa gaarii jedhamanii yaadaman daangaadhaan ta'uu danda'a, lafaan ta'uu danda'a, galiidhaan ta'uu danda'a, alseerummaa adda addaatiin wal qabatee kan jiru ta'uu danda'a. Duraan rakkoon yoo uumamu gara bulchiinsa magaalaatti ol dhufee himata. Garuu gurmaa'insi kun erga bifa haaraadhaan gurmaa'ee booda achumatti keeziiwwan kan akka inni ilaaluu danda'u achumatti akka hiikuu danda'u rakkoo guddaan akka achitti hiikamuu danda'u yaadameeti kan gurmaa'e. Gurmaa'insi kun sadarkaa gandaatti galee caasaa nageenyaa ijaarratee ijaarsa qeechana sirnaa ijaarratee uummata ijaaree ganda akka eeguudhaa qabu yaadameeti kan ijaarame. Kallattii kanaan kaayyoo ijaarameef waliin hojiin haala qabatamaa magaalaa keenyaatiin hanga ammaatti hojjetamaatti jiru. Hojiiwwan mootummaa kan akka galii, barnootaa, fayyaa, buusaa gonofaa fi kanneen biroon sadarkaa gandaatti karaa of danda'ee hojjetamaa jiraachuun isaa ammoo sadarkaa magaalaatti hojiilee biroo karooraan hojjechuuf haala mijataa kan uumeef ta'us kaasaniiru. Hojiiwwan mootummaa sadarkaa gandaatti hojjetamuudhaa qaban galiidhaan wal qabatee dhimmoota humna wal hojjetamanii wal qabatee fayyaadhaan wal qabatee barnootaa wal qabatee buusaa gonofaadhaan wal qabatee gandi of danda'e hojiiwwan kana kan bara dabree caalaa akkaataan ittiin hojjechaatii turee fi kan duraan magaalaarraa ganda deeggarru amma immoo gandi of danda'ee hojjechuu isaatiin magaalaa boqochiisaa akka jiru hojii biraa karoorfannee akka hojjechuu dandeenyu haala kan nu mijeessi ta'uu isaati. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan argisiisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.